jirru beektama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kannaatu binti keessanuu salaamtaan tiyyatan onni irraa kaatee isin hageessu isiniin jechaadha. Dubbii irra jiru san kaawaa quba qabdanii manguddichi kiyyaas isa soorii miidiyaadha. Isaan ergee ture waan irra ga'e kaatee isumarraa ibarraa soorii isaan geesse dubbii san. Yaaboo dubbii isaan geesse hoogganaan jette. Dubbii isaan geesseen tun na dibdi maaliif ani badii ta'e hanga duraa hoggaan sirraa dhagahu waan xixiqqoo takkaanse. Ati alaa kulli haal gurbaas lafa qabnee jechuun kabadii ati iddoo itti balleessitellee waan silaa geessineefillee geessinee nurraa fuudhee ammoo badiin ta'e badii gurguddoo akka taateen dhagahaa jira. Amma badii gurguddoo ta'e tanaa akkaataatti xumurtu si kan xumuru. Kana keessa maaltu dhufaa si adabuu dhufaa. Iji beeki hatta shari'aa islaamaa keessa illee namni yoo nama dhahinsaan irraa baafachuunis ni jira. Kanaafuu garummoo heera Oromoo keessa kadhachaa sana osoo hin tahin waan silaa kafalamu kafalama. Kanaafuu ammoo an dubbiin teetuni baay'ee nama dhibdii ati alaa kulli haalgaa ilma namaa tokko kan balleessine hin jiru waan fedhee huni balleessaa. Badii ati balleessite tanaafis gaa furmaanni dhabamu je'eetii yaada. Ati garuu ammoo waan si mudatu hundaafuu qophaa'in siin jaa. Affira yeene taatee. Ati amma wanni godhuu qabdu dubbii tana ni finnaa jarrinis obboleeyyan keeti. Ati ammoo dubbii takka kaasuu hin qabdu. Ati amma nama du'e. Nama silaa jechuu qabu maali? Har'aan tana bitatti qofee mirganna garagalchaa jettee ijoollee itti balleessite san dhayixee nama silaa miilarra qofuu qabu ati. Nama ani bakkittoon tun maana andura maaliin si wanni si ergadheef maali fakkeenya wanni si ergee waan kanarraa fixxuufi malee dhugaa keeti akka jaarsaan baatti si dura deeme abbaan ifin dubbatuuf sin jeeti malee bar kufeani bar abbaan ifin dubbatu garuu abbaan si dura deemee dubbatu kun afaan itti dubbatuufi malee itti dubbii fixu beekuu qabaa qabaachuu qabaasi malas qabaachuu qaba malatti dubbii tana fixu yoo ati ammoo isa if dura kaaheeti xaaxaatiin ja'aati ani wanni kana maana laalamne dhiibbaan irra geggeeffame jettee ha dubbii xiqqoo takka illee ha fiddu taate beeki haadumaa si jabaata maaliif ani ati if dura na keessa kunillee haqa san hin dabsu beeki bakka kanatti awwaliniin siin jiru ati ammaan tana jara lamaanuu dubbifneeti dhufnee arafeellee bira dhaynee hamzeellee an duraan waliin beekuuni dhaynee wal barreenii jirra. Amma hamzeedhatti dubbiin haftee arafeelleen humaa ani harka keessaniin jiraati. Xumuraa obboleessa kiyya jee amma dubbiin hamzee biratti akka hamzee bira dhaynetti illee hamzeenis dilas waan hin qabu garuu ammoo wanni gallaalame badii teetutu badii gurguddoodha. Badii ilmi namaa akkamitti akka haaseessun nama haaseessun waan afaan namatti ulfaatu jechuudha. Kanaafuu ati amma jara hoggaa itti si araarsinu miilar isaanirra kufuu qabdaan. Tamam. Laalammaati. Akka gartee manguddoo waasinarraa taatee qofa miti. Obboleessa kiyya gara tokkoonis. Beekama. Bakka tiyya taatee waan san guutuu gartee narraa fixuu dandeessa jeeti beekadhoo kanneen si abdadhu akka nama tokkotti si malee waan hin qabneef. Sanirraa gartee isaan waan siin ja'an hundinatti hin deebi'an ammoo harka kee keessaan jiraa waan ati naan jette guutuu niin godha. Ammoo isaan illee deebi'ee kaniin waajuun hin qabu beek. Duraanillee manguddichi duraanii san dubbii tana maaliif lafarraa harkisaa jeetiin komachuu ka'e sanillee dhiise beek. Maaliif ani maaliifin isaa sanillee akkaan komadhu na godhuu ka'e maaliif dubbuma tana dafeen irraa finna obboleeyya kiyya kanaa waliin dafeen na aarsinidha beekadhu. Garuu haa dubbiin akka ifi jaan hin taatu manguddoon akka ifi beeytuuf itti beekadhu. Sanirra atummaan gartee waan ati naan jette niin godha isaan san jala deemtee akka dubbii tana narraa fixxuun barbaadaa waan ati naan jette achitti akkan qabu tan atiif manguddoon naan jettanii achi. Ani amma ati waaniin an siin jiru dhageenyaan dubbii xumuruun naman dhibdu maaliif nama ajjeesehuu namni waliin numa araarsaa. Anilleen dura je'eetiin ture hayyee manguddoon tun dhiiroo dubbii maaliif lafarra manguddoos waan dhibee jira dubbiitee tanaatu isaan dhibe. Dubbiitee tanaatutu hiddi argamuu dhabe. Kanaaf dubbii tana yoo keessa gabbuun bal
Laal dubbii takka tayoo ol faqan dubbii biraa uumtu jira. Tayoo ol faqan nama kana keessatti nama kana buttee namni kun badii biraa keessa akka galu gootu jira. Tanaaf manguddoon gari dubbii takka gubbarraa haasasteetuma xumurti. Kanaaf manguddoon tunis akkatti xumurtu dhabde. Ani dubbii duraan akkana keessa nu hubanne ture. Kanaafuu amma eegaan dubbii keessa hubadhee ati alaa kulli haal amma karaa xumuraa deemaa jirti. Ati kanaafuu egaa adabbiin dhufuun ooltu je'eetii yaada maaliif badii tana amma adabbii hogga jaan beeki adabbii jechuun namticha san miidhuudhaa miti namticha adabamusan namtichi adabamusan waan irraa bahe san ittiin akka gorfamuuf laalatuuf maal godhe namticha tokkotu gaaf tokko dhufee biyya teenyatti hogganaa waraanaati maal godhe beektaa dhalaan tunii fi maarree haadha keetii waliin jaan taajirrinis ni ja'a miskiininis ni ja'a garuu taajira miskiina hoggaa waliin arraba kanaaf takkaa waan kanaaf hogga hidhaa galchan taajirri maallaqa kafalee ba'a. Miskiinni waan kafaluun qabacha keessatti dhaaba. Maal godhe inni immoo taajira hidhaan maallaqa akka irraan fuudhu miskiinni akka maallaqa kafalu akkas godhe. Kanaafuu dubbii teetanaas xumuruudhaaf adabbiin dhufuun isii beekamaadha. Maaliif? Adabbiin tun hoggaa dhuftee ani waan san baasee ittiin gorfamtee waaniin an baase san hangana miidhe jettee akka ati agartuufi. Kanaafuu akkas je'eetii yaada adabbiis gaa'anuma kadhaqee fudhatee waan feetan na godhaa akka feetan na godhaa akka bakka keetii bu'ee beeki gaa'ana ka lafa gangalatu. Lafa gangaladhee adabbii waan narra kaahan fudhadhee sittiin dhufa. Kanaafuu ammoo ati akka na duraa jarjartee hattaa laal namni ammaa kun xiqqoo dubbiis wal jala oofaa waliifis ni geessa namni dubbii amma ati namoonni tokko si haasaysee waan ati jettu jecha san fuudhee yoo isaanii geesse dubbii biraa dhalata. Haasawa nama wajjis akka waan hin taane waa'uma isaaniitu akka hin dubbanne awwalni isin jiru. Hattaa mana kee keessatti illee waa'ee isaanii akka hin dubbanne waa'ee viidiyoo irratti ol baatee ammoo maarreeniin kumadhe jettus akka dhaabdu akka isin jiru. Laal gajjaaniititi nagaa uuman. Yoo ammoo oliin jaajaan beeki balaa biraa dhalata. Dubbiin teetuun dubbii guddoodha. Kanaafuu akkasiin naa taa'in siin jaa. Qaama bar isaan illee nu bira jiranii beeka. Waan irratti ni komadha jallee baseeme. Isiin namni wallollee kun obboleessa kiyya. Dubbummaan tun daftee maaliif naaf isan jidduu hin dhumneedha malee. Siigalee. Tamam. Waan biraatti qabaadheeti miti siin jee. Dhudhumte ammaan tana. Abshir inshaallah du'aa'uma godhi. Kanaafuu mi'aanis gaa amma tureetiin jira manarraa. Eegaan ganama bahe hin galleedha ammaati. Ka'eetiin karaa manaachi deema nagaan turime. Ayyee taate kaatee isaan ammaan tana eessa kutan duuba manguddoon? Isaan haa manguddoon gaa namu gala kute haa anaatu jala as maqe malee haa manguddoo akka wajjidhaynetti dura arafee bira dhayneeti waan fuune san geessinee fi baasii inni baasanii ergasii booda achirraa kaaneet hamzee bira dhaynee wal barreessu hin jee hamzee illee akkasit dubbifneeti isa gurbaa tokko eenyu itti maqaa tokko kaafe hundeedha. La tokko kaafe kabira hundee manguddoon killee sanillee nama dubbatanii an killee sanillee waan agarre gaan beeku mee killee sanis gana barragaa maal akka tahe kanaafuu ati alaa kulli haal ati dubbiin karaa dhumaa deebiteeti yoo abbaan xumure numu xumurumti. Xumurumti inshaallah. Rabbi nurraa fitu. Ani garteeme waa harka kee isaan jira waan takka illee sodaatiin isaan duratti illee waan ifqaanfattuun qabaatiin garteeme garuu nama waa balleessatti gajjachuun noo jirti malee waan takka sodaatiin harka kee isaan jiraafin siin jee. Atis rabbi nama waan jee kana guutu rabbi si haa godhu. Amma harka kee isaan jira jettee gaa boodanatti hin fakkaachaa garangal beekan malaan naafsi qofaa beekta namni biyya namaa hundeen sun hundeen numaaf hojii jiru san numaaf garuu gaa galatoomu lubbuullee na baase guyyaa san silaa warra najjeessu beeka hundeen ni beekta nama hidhee cinaa kan hundi na cabsu. Amma asitti dhaabitanaas an siin ji'eetiin jira waan biraa takka jalan qoqqootiin badiin ta'e badii guddoodha. Dhaabaluun komadha dhaabii siin jechaatiin jira dhaabi. Hundee manguddoodha. Manguddummaa yoo feete hundee suuta lafatti eege dubbiin tun balaan tun dhaamte boodaani hundee suuta himatta.
Ayye. Yoo feetes. Ayye. Yoo danda'ames. Ammoo amma nama tokkoon qomadhaa ilmooteetuun qomatin. Amma gaafanuma keessa rabbi nu haa baasu. Asumatti dhaabi. Abaluun qomadhaa abaluu dura ibidda belbela dhaamsaniiti kaan itti deebi'an. Dura belbelli yoo dhaame san booda deebi'anii cilee dhaamsan. Osoo belbelli shidamu cileen jalaa dhaamsitu haala akkam fittu. Dhaabi. Abaluun qomadhaa abaluun maarreen jee asuma dhaabiiti dubbii gabaabsii lallaaffisii akka isaan nu godhan taaneeti walii isin araarsina. Beeki an siif jecha mataan kiyya ganna cabu jira waan hin dubbadhu wallaale. Wanta khalaas taate kanaafuu kanuma keessa rabbi nu haa baasu qabaatee. Oliin qaqqabin. Badii kanaallee rabbi nu haa Badii kana rabbi nurraa qabu oliin